Chaampiyoonsi Liigiin Awurooppaa waltajjii guddaa hordoftoonni sa'aatiif illee yoo ta'e halkan keessaa daawwachuudhaaf waa'ee isaa dhaga'uu barbaadan torbee guutuullee waa'ee isaa dubbachuu irra turuu fedhanidha. Gaa walakkaa xumuraarra gahee jira bara dorgommii kanaanis kilaboonni eeggaman darbaniiru kilaboonni immoo hin eeggamne as gahaniiru kan keessaa fanis hedduudha. Liverpool faa Manchester City faa Real Madrid faa dorgommiin kun gaggeesse amma kilaboota afur kan tilmaama hin argatin Arsenal, Barcelona kanuma ammoo Paris Saint-Germain fi Inter Milan faa walitti hambise morkii halkan edaa Fly Emiratesitti leenjisaan kilabichaa egaa Mikel Arteetan deeggartootaaf waamicha taasisaa turanii akka isaan bira dhaabatanii taphataa 12ffaa bira darbe hamilee isaaniif tahanitti haa ta'uutii garuu wanni sun hunduu ni jijjiirame. Arsenal kaleessa jalqabumarraa dhiibban guddaan isarratti bu'ee baay'ee isaan muddan taphattoonni warra Paris Saint-Germain qophaa'aniitu dhufan. Luis Enrique haala taphaa isaanii akkaataa Mikel Arteetan Pep Guardiola irraa fudhatanii tapha amma position uumuudhaaf yeroo taphatan fayyadaman sana harkaa jijjiiruudhaaf jalqabumarra isaan muddanii hanga daqiiqaa 5 guunne keessatti goolii galchuuf carroomuudhaan kan isaan Arsenaal irra aanuu danda'anii taatee raajii guddaadhaan guutame deeggartoonni Arsenaal mataa gadi qabatanidha. Yani leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetan taphichaan duratti deeggartoota Arsenaaliif waamicha guddaa godhanii koottaa daqiiqaa hunda ishee wajjiniin taphannaa Emirates guutaa jedhanii tooti waamanii turan. Garuu waamichi isaanii warra Paarisiif waan ta'e fakkaata. Deeggartoonni muraasni Paariziyaanii warra London gahanii irra caalatti sagalee isaaniitti dhaga'amaa ture. Sababni kanammoo kan godhe goolii Osman qabatamii istaadiyeemii keessatti gaafa gooliin galu kan jiraattu mul'ata waan amma bilijli jettu kanniin kana faa isaantu dhukaase kana kan godhan mootii goolii Usman Dembeleeti. Daqiiqaaf qofatti fudhate warri PSG carraa goolii ni taati dhamte hin eeggamne utubaa gooliitti buute kiyyoo goolii keessa qubatte. Kun mootii warra Arsenaal Mikel Arteetan waame dirree guutanii turan waamicha isaanii irraa hin hafne garuu mootii sagaleen isaanii dhaga'amaatiin turre gooliin Usman Dembele sagalee isaanii awwaalte. Warri Parisiyaan deeggartoonni muraasni mootii daqiiqaa 90 guutuudhaaf akka isaaniitti garee isaanii deeggaraatiin turan Emiratesitti kan akkas ta'an Paarisitti immoo akkas akkam ta'uu danda'u kan jedhu ammallee yaaddoo gara fuulduraatti Paarisitti warra Arsenaal eeggatu ta'uu danda'a. Hundumaaf iyyuuti gara tapha kaleessaatti gaafa deebinu Luis Enrique garee isaa akkamiin bara dorgommii kana akka qindeessa akkamiin garee ijaaruu akka danda'u leenjisaa addunyaatti agarsiisa jechuun danda'ama dhugaadha. PSG kan duratti warra Kaataarin 2011 erga qabamee boodatti maallaqa biiliyoona ta'anii miliyoona qofa osoo hin taane biiliyoona ta'an lakkaa'uun baasaniiti jiru. Taphattoota akka Zlatan Ibrahimovic, akka Edinson Cavani akkasumas mootii Iskeel Lavezzi faan Thiago Silva faan garicha keessatti turaniiti jiran taphattoonni hedduun maqaa isaanii kaasuu danda'u taphattoonni gurguddoo addunyaa kana Neymar hanga Ricardo jijjiirraa taphattoota addunyaa hanga onaatitti Ricardo ta'ee jiru baasaniiti jiru. Kylian Mbappé, Lionel Messi gara Paarisiin ga'anii jiru. Kaayyoon isaanii ni jalqaba waancaa Chaampiyoonsi Liigii Awurooppaa fudhachuudha ture. Suni garuu hundumtuu milkaa'uudhaaf hin dandeenye. Maallaqni petrodoolaars jedhanii tooti jarri waaman hundumtuu kana milkeessuu hin dandeenye. Garuu immoo Luis Enrique leenjisaa kana gaafa warri Paris gaafa barbaadani ani garee akka kana duratti isin ijaarratti turtan yoo ta'e gara keessan dhufu dheetutti dide lakkii amanullee yaada keenya jijjiirree jirra waggoottan 10 oliif waan kana yaallee jirra nu ta'uu dideera waan ta'eef akka barbaadetti garee kee dargaggootaan ijaarrataa koottu jedhanii walii galtee mallatteessanii amma immoo akkamitti garee kubbaa miilaa ijaaruu akka danda'an Luis Enrique addunyaatti agarsiisanii jiru dhugaa dubbachuudhaaf dargaggootaan garee guutameen sana godhanii jiru. Sana immoo yuutii bara dorgommii kana Chaampiyoonsi Liigii Awurooppaatiin jalqabbiin isaanii gaarii ta'uu haa baatu iyyuu malee taphoota Liigi yookaan akkaataa liigiitiin dorgomaa akka turni beekama. Chaampiyoonsi Liigiin Awurooppaa bara dorgommii kana gaafa sanaan dorgomamu taphoota jalqabaa 5 keessaati takkitti qofa moo'ee PSG'n sadiin immoo mo'atamee takkitti hanqata bahee jechuudha. Adeemsa keessa garuu akkamittiin garicha akka isaan jijjiiran addunyaatti agarsiisanii jiru. Kana keessa kilaba Chaampiyoonsi Liigii Awurooppaa bara kanaatti sadarkaa tokkoffaatiin xumure Liverpool marsaa mo'atan darbuutiin moo'eteetoti bira darbe penaltiidhaan haa ta'u jechuudha. Isa xaansee Aston Villa dorgommicha keessaa baasee Villa Parkitti rakkatu iyyuu malee jechuudha. Kaleessa mootii Emirates tilmaama jalqabaa kan argate Arsenaal ture garuu warri PSG goolii tokkoof jiraan injifatanii galaniiti jiru. Tapha kaleessaa kana daqiiqaa 26 jalqabaa keessatti jedha. Ragaan lakkoofsaa bahee kan inni agarsiisu PSG'n harka 71.6 kubbaa qabateetu taphachaati ture. Daqiiqaa 15 jalqabaa keessatti mootii 26 osoo hin gahin jechuudha. Harka 75 warri PSG caalmaa tapha Arsenaal irraa fudhatan dooti taphachaatiin turani. Tapha kana irratti Declan Rice maal jedhe? PSG mo'achuudhaaf dirqama tapha kana to'achuu qabna yookaan mootii caalmaa tapha fudhanii taphachuu qabna jedhe. Mikel Arteetan immoo kanaaf gaafa deebisu PSG garee akka Liverpool, Aston Villa fa'aa moo'ee kilaboota gurguddoo England moo'ee daqiiqaa 95 akkamitti kubbaa irraa fudhatee taphattoota taphataa jechuudha ni kennee. Kanaaf warri PSG
hanga warri Arsenaalitti qophaa'anii ol hanga isaan eeganii olitti ta'eetootiin gara dirree akkan iseenidha. Fakkeenyaaf mootiin daqiiqaawwan 26 jalqabaa keessatti kubbaa kallattii ishee eeggatte yookaan kubbaa osoo taphataa biraan ga'uu qabu biraan taphataan kan PSG garii isaa biraan kan inni ga'e harka 86.5 kubbaa kallattii ishee eeggate kun kubbaa sirrii waliif daddabarsaniitii jiru. Kun passing accuracy kan jedhamu sana jechuudha. Warri Arsenaal ammoo yuutii kubbaa 60 qofaadha kan waliif daddabarsan. Warri PSG kubbaa 165 daqiiqa 26 kana keessatti waliif daddabarsanii jiru. Arsenaal 60 qofa waliif dabarse. 105 caalaa jechuudha warri PSG. Ammam taphicha to'atanii tooti akka isaan turan kun agarsiistuu gaariidha jechuudha. Daqiiqa 26 boodatti immoodha. Boqonnuma duratti jechuudha. Daqiiqa 45 jalqabaa keessatti taphichi bifoota garaa garaa akka inni qabu kan agarsiisu. Arsenaal ammoo daqiiqa 26 booda gara taphaatti adeemsa keessa deebi'aatiin kan dhufe. Harka 55.4 qabatee hanga boqonnaa taphachaa ture Arsenaal 26 boodatti fooyyeensi ni jira jechuudha gama Arsenaaliin. Waliigalatti garuu taphichi gaafa xumuramu PSG'n harka 52 kubbaa to'atee taphate Arsenaal harka 48 to'atee taphate garuu taphichi injifannoo PSG 1-0 goolabame. David Rayaatu yaada ammatti kaaste sana kaasa daqiiqaa hanga 25tti hin jiru dirree keessaa jedhe daqiiqaa 25 booda garuu waa wayyoofne hin injifannaaf inumaayyuu morkataati turreedha kan inni jedhee yaada kenne haa ta'uti Arsenaal kilaba kamuu injifachuu akka danda'u agarreetii jirra yaalii jajjaboo taasisne garuu injifannoodhaaf gara Paaris imallaa jedhe daqiiqaawwan atireef kaaste sanaan alatti ammoo championsleague.com daqiiqaawwan murteessoo kaasee jirti daqiiqaa afuraffaa irratti Usmaan Dembeleetu kubbaa kibicha Kirvazakaliyan Kivarskeliyaan mijeesseef kan inni galchuu danda'e egaa goolii sana yeroo galchu taphoota 5 booda kan inni gara goolii galchuutti dhufe Dembeleen kana jechuun dhiheenya kana goolii galchuurraa fagaatu malee Champions League Awurooppaatiin Aston Villa irratti tapha dhagaagalaatiin ga'umsa inni mul'ise agarreera taphattoota qindeessuu akkanumallee ammoo carraa goolii uumuudha malee gara fuulduraatti bahee akka taphoota duraa irratti hirmaachaa hin turre taphoota as dhiheenya keessattuu kan idaa sana irratti garuu yoo laalle gara dubaatti deebi'ee kubbaa fidatee dhufa yeroo sana qarqara irraan taphatanii kubbaadhaan Arsenaal haala sanaan keessa seenaniitiin hin galchuu danda'an kanaaf daqiiqaan afuriin sun baay'ee murteesstuu turte jechuudhaan kan ka'e daqiiqaa 31 irratti illee Desiree Doué akkanumallee Fabian Luiz carraan isaan gara fuulduraatti fudhataniitiin David Raya bira dhaqan sunillee carraa gaarii gama Paris Saint-Germain eeramtu ture daqiiqaa 47 irratti boqonnaa gaafa deebi'an carraan gaariin Arsenaal argatee akkuma taphni deebi'een inumaayyuu daqiiqaa jalqabaa hanga afurii san keessatti harka deeffatan jedhanii deeggartoonni Arsenaal baay'ee gammadan rukuttaa adabbii argatanii Declan Rice akka gaariitti baasee Merinoon galchee daqiiqaa baay'eedhaaf eegasii tapha sana ilaalee taphaan ala ta'uudha kan jedhu mirkaneessuudhaaf kan turamee ture akkasuma taate baay'ee rifatan deeggartoonni Arsenaal tariitii Merinoon akkaataa inni ittiin seene sun inumaayyuu hin mul'atu ture vaardoo jiraachuu baatee abbaan murtee kamiyyuu taphaan ala hin jedhu kubbaa san sun ta'uun hamilee taphattoota Arsenaal baay'ee miitee jirti. Mikel Arteetaan illee nama gaabbisi dhugaadha. Arsenaal yeroo sana osoo goolii sun galteefeetu ta'eeti qabxiin tapha kanaa guutumatti dhugaa dubbatu jijjiirama. Kanaaf daqiiqaan 47 sunis baay'ee murteessaa turte. Daqiiqaa 56 irratti Gianluigi Donnarummaan goolii eegaa jabaa akkamii akka ta'e agarsiisee jira. Lafarra hiixatee kubbaa Leandro Trossard akka gaariitti yaalee goolii galte jedhame hiixatee akkamiin akka inni baasee agarree jira sunillee carraa baay'ee gaabbisiistuu gama Arsenaal eeramtuudha dhumarratti garuu naannoo daqiiqaa 85 irratti taphattoonni Arsenaal erga taphni xumuramuuf deeme inumaayyuu baay'ee laafan carrama gooliituu hin argannee ture Goncalo Ramos carraan inni yaalee sibiila goolii biraan deebite sunillee carraa baay'ee gaabbisiistuu gama Paris Saint-Germain eeramtuudha maaliif walii galaan tapha kana keessatti ga'umsa gaarii mul'isaa kan ture sarara gidduu utubaa kan ture faallaa kanaatiin Arsenaal taphataa sarara gidduu akka jabitti abdataa ture Thomas Partey dhabuun hangam akka isaan miidhe jidduu sana keessa akka fedhan bololi'aa akka taphatan taphattoota Paris Saint-Germainiif haala mijeessuu agarree jirra Vitiniyaan garuu faallaa kanaati kan inni ture taphataa cimaallee jedhamuudhaan abbootii murtee dhimma kana dabaasaniin filamee jira taphataan kuni madaala taphaanii eegaa akkanumallee ammoo gara fuulduraallee deemee taphattoota sarara fuulduraatiif mijeessa gara duubaa deebi'ee kubbaa kan inni argatu akkanumallee dafee bakka qabata taphattoota sarara ittisaatitti illee dhufeet haala mijeessee isaanirraa kubbaa fuudhee bakka galma kubbaan goolii galuuf deemtu sanatti mijeessuuf ture Vitiniyaan kanaan taphataa cimaa jedhameetiin filamee jira kanaaf qindoomina gaarii uumanii taphataa tokko irratti hojjetanii akka inni kubbaa gamaa gamanatti raabsuu danda'u raabsituu
akka dhiigaa onnee jedhan sadiitti sarara fuuldura irratti taphatan baay'ee murteessa sarara gidduu irratti baay'ee murteessaadha sana ammoo leenjisaa Luis Enrique Vitinha irratti hojjechuun isaanii kaleessa mala taphaa Arsenaal akka harka balleessu guutumaan guutuutti taasisee jira taphataan kun dafeetiniin bakka barbaachisu kubbaa fudhataa ergasii immoo deebi'ee kennaa turuusaa argineerra waan ta'eef Vitinhaan kaleessa goobanii mul'achuusaa agarree jirra Luis Enrique waa'ee tapha kanaa kaasanii jira miirri Fly Emirates ture jabaa ture baay'ee nutti ulfaata jennee sodaannee turre garuu immoo nu tapha irratti xiyyeeffanne jennee gara dirree waan seenneef waan sana milkeeffannee jirra taphni deebii immoo morkii jabaa akka ta'u nan eegaadha kan isaan jedhan. Eeyyan gara sanatti immoo deebina waa'ee Thomas Partey gakaaste Arsenal kaleessa miidhaa guddaa kanarraan gahe Thomas Partey dhabuudha. Thomas Partey ofuma isaatti fujuu gocha isaatti waan gaabbunatti fakkaata. Madrid dursaatii jiru naannoo goolii afuriitiin dursaa jiru daqiiqaa xumura irratti kan penaltii argate kaardii kakkisaa lammaffaa argate adabbii sanaaf jecha osoo hin taphatin hafe Arsenal kaleessa baay'ee isa hawweeti jira jechuun danda'ama. Osoo Thomas Partey jiraatee dhuguma dubbachuudhaaf akkaataa sanaan sarara gidduu Arsenal hin caallamu. Kana jechuun Thomas Partey Arsenal qofa miidhee osoo hin taane Declan Rice illee miidhee jiraan akka yaada dhuunfaa kooti. Sababni isaa Declan Rice kaleessa iddoo isaa taphachuudhaaf gara duubatti siqee taphachaa ture. Madrid irratti gaafa taphatu akka barbaadetti iddoo barbaade deemee burraaqee taphachaa ture Declan Rice. Rukuttaa dabbiitirraa gooliiwwan lama haa galchuuyyuu malee dhiibbanni tapha Madrid wajjin qaban irratti taphatan irratti inni uumatiin ture ragaa gaariidha. Kun maal dhaafi Thomas Partey duuba isaa waan jiruudhaaf Thomas Partey yeroo barbaachisaa ta'etti taphattoota sarreetti isaatii fi uffisanii kennaa fi gara fuulduraatti deemitooti taphattoota sarara fuulduraatti fillee kubbaa loostootii kennu kun Arsenal qofa osoo hin taane Declan Rice illee ga'umsi isaa Madrid san Emirates kaleessa dabaluu akka hin dandeenye isa godhee jira. Tokko Mikel Merino illee miidhamee jira kanaan. Leandro Trossard taphoota darban irratti hin fayyadamne. Sarara fuuldura irratti erga Kai Havertz miidhamee taphataan Mikel Arteetaan fayyadamaatiin ture Mikel Merino ture. Innis kanaan isaan hin qaanessinee gooliiwwan galchaa ture Madrid irratti galchee jira Premier League England illee goolii galchee jira Mikel Merino. Inni sanaaf jecha kaleessa gara sarara gidduutti deebisanii sarara fuulduraatti immoo Leandro Trossard qarqarraan taphachuun isaaf mijatu taphataa sarara fuuldura lakkoofsa 9 godhanii taphachiisan Paulson number 9 jiru jarre. Kun Arsenal waan Arsenal qabateetti gara dirree seenuudhaaf ture jalaa fashaleessee jira dhabamuun Thomas Partey. Garuu Mikel Arteetaan kan irratti gaafatamanii isa dhabuun garuu si miidhee jira gaafa jedhameetti gaafatam ay laki Declan Rice iddoo san taphachuu danda'a Mikel Merino iddoo san taphachuu danda'a hundumtu waan garaa garaa qabu jedhaniitooti yaada uffisanii tooti darban malee kun namni ija qabu hundi Thomas Partey dhabamuun isaa kaleessa Arsenal akkaataa sanaan PSG jedhan akka caalamuudhaaf gahee guddaa baatee jira jechuun danda'ama. Warri Arsenal waan isaan dhaban tokko kanadha. Kanaan alatti carraawwan argatan sirnaan ittiin fayyadamne kan akka Gabriel Martinelli carraa argatee jira Leandro Trossard carraa argatee jira eeyyin ga'umsi Gianluigi Donnarumma akkuma jedhutti ta'eetooti jechuudha. Kubbaawwan isaan gara goltii yaalan kan inni jalaa qole akkuma jedhutti ta'eetooti jechuudha. Kan alatti amma abdii Arsenal maaltu ta'uu danda'a waan jettu ilaallu. Amma gara Paris gaafa imalan goolii 1-0 durfamanii akkuma warri PSG kaleessa Emirates godhan daqiiqaa jalqabaa keessatti goolii kan galchan yoo ta'e tapha kana jijjiiruudhaaf ammas taanaan warri Arsenal abdii akkasii qabaatan isaan gochuu danda'a. Kaleessan bar daqiiqaa xumuraa irratti taphattoonni jijjiiramanii seenan Gonzalo Ramos akkasumallee Bradley Barcolan carraawwan argatan sana galchanii jiru osoo ta'eeti taphicha asuma Emirates xumuramee gara Paris deema ture. San abdii Arsenal akka ta'u godheeti jira jechuun danda'ama. Kanaaf warri Arsenal akkuma taphni galeen goolii galchuu kan danda'a yoo ta'e PSG tti qixxaatanii sana booda dhiibbaa keessa galchanii tooti gara marsaatti aanutti darbuudhaaf carraa akkasii qabaachuu danda'u. Kanaan wal qabatee Mikel Arteetaanis wanti dubbatanii jira. Daqiiqaa 90 taphannu iyyuu malee akka waan daqiiqaa 45 taphanne yookaan akka tapha boqonnaa duraa qofa taphanneetti ilaala. Ammas gara xumuratti darbuudhaaf carraa bal'aa of harkaa qabnaa jechuudhaan Mikel Arteetaan taphichaan boodatti dubbateeti jira. Dabalataan Thomas Partey waa'ee isaa turre tapha deebirratti jiraachuun isaa sarara gidduu Arsenal akka sanaan caallame PSG dhaan kan akka Vitinha Fabian Ruiz akkasumallee Joao Neves caalameetiin ture olaantummaa amma sanaallee yoo fudhachuullee baatan sarara gidduu Arsenal akka tasgabbaa'u ni godha. Declan Rice gara lakkoofsa 8 iddoo isaa duraatti deebi'ee lakkoofsa 8 irratti taphachaa ture 10 irratti taphachaatiin ture akka barbaadetti burraaqa taphachaatiin ture Madrid irratti freedom guddaa argate kan bilisummaa guddaa argate taphachaatiin ture. Amma Partey deebi'uun Declan Rice fillee bilisummaa guddaa ni kenna jedhamee eegama. Yaaddoo Arsenal immoo haa ilaallu. Adda adda goggoonni achumaan haa deemuudhaaf. Yaaddoon Arsenal PSG dirree irratti taphachuudha. PSG dirree irratti gaafa taphatu Chaampiyoonsi Liigii Awurooppaa bara kanaatiin kilaba Riikaardii fooyyee qabudha. Kanaaf deeggartoota isaa fuulduratti taphata. Deeggartoonni 4,000 caalle Arsenaalitti Emireesitti akkaataa sanaan
gammachuu isaanii ibsachaa kan turan deeqaa 90 guutuu akka sana wacaa kan turan yoo ta'e deeggartoonni amma Arsenaal mokuma afurin caalle gara Paris kan deeman akkamitiin sana dandamati ture Arsenaal gara xumuratti darban yaaddoo Arsenaal biraati amma murkiin mootii qarqara lamaan irraan jiru mootii amma kan PSG caalmaa akka qabu agarri ture kaleessa dhugaa dubbachuudhaaf juriin tiimbe kaardii akeekachisaa argachuu dhabuunsaa carra qabeessa jedhee yaadan akka kootti irra deddeebiidhaan keebicha akka faraas kiilaa irratti balleessaa hojjechaatii ture abbaa murtee taphichaa garuu kaardii hin kenne ture tapha kaleessaatiin carra qabeessa ture jechuun danda'ama keebicha akka faraas kiilaan hammam akka inni itti ulfaatee ture taphattoonni PSG kun immoo daayinaamik akka barbaadetti wal jijjiiramu yoo barbaade qarqara bitaatirraa yoo barbaade qarqara mirgaatirraa taphattoonni sarara fuulduraa fayyadaman sadan isaanii kaleessa fakkeenyaa fi keebicha akka faraas kiilaa Ousmane Dembélé akkasuma mooyiti Desire Douin isaan akka barbaadetti wal jijjiiramanii iddoo tokko posiishinii tokko irratti taphatan taphatu hin jiru kun immoo taphattoota Arsenaal burjaajessuu keessatti ga'een isaanii olaanaa ture tapha kaleessaatiin kana jechuun amma kun yaaddoowwan Arsenaal ta'uu danda'a tapha kaleessaatiin ani taphattoota Arsenaal keessaa taphataa tokko filadhu sonaan jette Bukayo Saka qofan filadhaan carawwan goolii uumaati ture taphattoota sadii infaa qabaa ture warri PSG kaleessaa isanuma keessa illee darbeetuuti ifaa jaati ture Bukayo Saka miidhamarraa dheenyatti akka hin deebi'anii ni beekna waan ta'eedhaaf jechuudha amma yaaddoowwan Arsenaal hundaa deemee kanaadha Bukayo Saka eeyyeen miidhama yeroo dheeraa waan dhufeef ga'umsa isaa durii sanatti jira hin jiru garuu mootii Arsenaal gara Paris deemuunsa PSG dirree irratti taphachuun akkasuma mootii qarqarawwan lamaan irraan morkiin taphattoonni gareewwan lamaanii godhan irra caalatti tapha ittaana murteessuu akka danda'udha kan eegamu PSG mootii yaada barru PSG dhaaf moo wanta gaariin amma garee Galactico Madrid keessatti beekama yeroo baay'ee Galactico jechuun waan addaati miti taphattoota ciccimoo addunyaa kana kilabiin kamiyyuu barbaadu garee ofiitiif maallaqa baasteetuuti mallatteessuudha waan biraan qabu kana gochaa kan ture PSG duratti Real Madrid ture kanaaf Galactico warri Spain akkas jedhanii kan waaman Galactico sanarraa amma PSG garee ijaareetii jira garee abbaa barbaade iddoo barbaade deemitooti sodaachisuu danda'u ijaareetii jira namni kamiyyuu ammatti Paris wajjin taphachuu gareen barbaadu jira dheetooti yaadu kana alatti mootii sarara gidduu irratti olaantummaan isaan fudhatan kun ammallee abdii warra PSG ta'uu danda'a taphattoonni kunneen Arsenal kaleessaa qofa irratti miti kana agarsan Liverpool irratti sana agarsaniiti jiru Aston Villa irratti sana agarsanii jiru Parisitti Villa taacaraman malee jechuudha Villa Parkitti tapha deebiti yaa caalaman iyyuu malee darbee isaayyuu guutummaatti hin caalamne tapha deebisanii jifachuutiin warri Aston Villa kan isaan PSG irratti goolii warri Aston Villa PSG irratti kan goolii galchaa turan kanaaf sararri gidduu PSG keessumaa Vitinha an taphataan onne akkamii akka inni qabu waan hin beeku iddoo barbaadetti argataa fuulduratti argataa duubatti argataa bakka sirriin arganne hin jiru taphataa akka isaa qabaachuun akkasuma Fabian Ruiz mootii waancaa Awurooppaa taphataa irra deebi'eetuun alcheedha jechuun danda'ama taphataa kana san duratti isa jirra ta'aa ture PSG keessatti taphataan kun Napoli keessatti taphachaatiin akka turanii beekama erga gara Paris deemee jireenyi isaaf mijatee hin turre garuu mootii waancaa Awurooppaa irratti ga'umsa isaa agarsiisuudhaan Luis Enrique filannoo jalqabaatiin isa fayyadaman João Neves mootii kana Benfica irraa isaan mallatteessifatan innis Parisitti waggaa tokko keessatti wal bareetii jira kun sarara gidduu akkaataa sanaan cimaa qabaachuun PSG isaaniif abdii biraati cimina isaanii kan agarsiisudha dirree irratti taphachuun garichi mootii adeemsa keessa fooyya'aa deemuun PSG mataansaa PSG-dhaaf waan guddaadha jechuun danda'ama sababni isaa tapha onkololeessa keessa taphatanitti Emireetsitti Arsenaal gool 2-0 PSG moo'ee ture Luis Enrique kana wal qabatee tapha kaleessaatiin dura gaafa dubbatanii gareen yeroo sanaatti fi anamma baay'ee garaagarummaa guddaa qaba viidiyoo isaa irra deddeebi'ee ilaaletan jira kana garaagarummaa guddaa akka qabu ta'uu hundarrattu agarsiisatiin dhufnee jirra kanaaf garee akka sanaa hin eeginaa jedheeti akka hin eegnes immoo kaleessa Emirates agarsiisee jira kun garichi adeemsa keessa fooyya'aa deemuun guddachaa deemuun garee dargaggootaan guutameedha waan ta'eedhaa fi guddachaa deemuun warra PSG-tiif waan gaariidha yaaddoo PSG moo ta'eetooti kan mul'atu Ousmane Dembélé kaleessa daqiiqaa 70 farratti jijjiiramee gaafa ba'u hamstring yookaan mootii butamuu maashaatiin miidhama maashaatiin dirree dhaabeeti jira Luis Enrique kanaan gaafatamanii carraan deebi'uu isaa jiraachuu mala garuu immoo shakkiidhaadhaniiti jiru osoo inni garee keenya keessa jiraate nuti ammas akka gareetti garee cimaadha garuu inni garee keenya keessa jiraate mootii irra caalatti garee cimaa nu godhu taasisaa jechuudhaani Luis Enrique dubbataniiti jiru tapha deebitiin kan hin qaqqabne yoo ta'e Ousmane Dembélé PSG irratti dhiibbaa uumuu danda'a garuu mootii iddoo isaa taphatan taphachuu danda'u kan akka Bradley Barcola fa'aan ni jiru waan ta'eedhaa fi kun abdii warra Parisiyaan akkasuma mootii yaaddoo warra Arsenaal ta'uu danda'a jedhanii